رفعت أولين تبع سيامات نانجينا من في إسا oromankum روما فلسطين ah inni anuma kata uyyo siwame malee kee birootiif siwame anuma ta'uun هاي qabsiwamanni هاي أدك kun أقولين كان kolfitaa كي mi'al متى نابتون من أصلي سام باستين كان annama أول heddu كذا biloogaa gin simaa harkina bilookuu dide wallaahi nama روما heddu bilookaanni osoo bitaa mirga hin laalin si garumaa bilookuu na dide harki Aminin روما bilog godhama amin gitar kiyya san bilog godhe bilog kiyya jalaa baase abdi bilog godhe bilog jalaa baase sabboona muhammad bilog godhe bilog jalaa baase een namni biroo أمين ما namni بلوك biraa قوتله een بيجيب تركتي مي أمين dura jedhee bara dur isa bilog godhe bilog kiyya jalaa baase ramadaana faanoon natti namanu an kaitta manu laa ilaaha illallah wahdahu laa shariika lahu jedhan san qofa amanaa أما تكاتن كان يكون أكنا موت مو أكما كان بناتي نتيمي والله reef gassee tokkoffaa reef gasseenaa jira lammaffaa waayifaayin kiyyan waa daataan qabu waayifaayi du'aa wayitiin seeneera waayifaayin sunni yookaan bulee agarsiisa yookaan taam naa godhaaru hin jiru. سيبو فهمتين اللي نوم جرا Gaafa waayifaayin hin jirre du'aadha bara anama gisee daataa kiyyaan seenu perfeekti ta'a mallaal manni kan kooni oo gisee daataadhaan seenu. Amma asii waa بارالي من waayifaayidha اللي waayifaayii أجيسان kaleessa hafadha waayifaayidhaan jira nama 95 tana jala jira bara. Sanuu داتن abaaboo iyyuu kadhadhee دباتنا naa بارالي من اللي كبوسا داتن دباتي Jaataan dadhabaa taanaan geemiin seenii koomentii mata jala taa'e obboleessa kiyya. Wallaa an والله kaleessa fadha uffiseeniti am. Kaleessa daataan galgala narra dhumatee usuuni guuttadha jedhu akkasuma dhiisee eega laal hiixuu. Akkasii qonnadhee amma illee deebi'ee galgala kanallee rafee baddee sa'aatiin ni jala taree sa'aatiin deemee suppermaarkeetta dhaqee guuttadha. Amma nama 93 na laala taaptaa bima hin argitu 61. أنا Namni بقى كيف 90 كده نعم tokkichi أتقول tokko كده kakku irra caalaa namni 93 kana keessa namni 10 tiktookii banate malee tiktookiin maal akka ta'e hin beeku. Namni 10 erfoonni gurra kaatee hojii ofii naan dalagataara. Namni 10 jaarsaa jaartiidha wal taaptaaf godhaara. Namni 10 taaptaaf immaan tunuyyuu maal akka isiin taate irraa hin beeku. Namni 10 ammoo taaptaabii tana yoo godhee fi birrii argattii mi hinaaffaa. إيه تاينا فاسن الدبي تاينا فاسن تجعل أيو تاينا فاسن تجعل Wallaa akkasii rakkachuu jiran تاينا malee فاسن sila namni basanii taaptaa godhan. كوراني متي ديدا مالو جدا Wallaa dhuga تاينا fafa waan فاسن argaa jiru gaafa si ka'ee Itoophiyaa galee san taphaa aslii booda Itoophiyaa gale. Torbaan يا asliin taphate saniif han biyya galee Adaamaa galma abbaa gadaa. Adaamaa galma abbaa gadaa dhanne beektaa? إيش Galma abbaa gadaa dhandhaani. Maan naan jedhe seeta tokko nama saddeetiin jedhe nama saddeetiin bakka qamaanu jirra. Saddeettanu ka silkii lama qabu silkii lamaan ka silkii tokko qabu silkii tokkoon taaptaabii tan akkana gooneef jedhe asliidha. Akkana ol yaate jedhe onneen tun akkana ol yaate jedhe birrii meeqa argate rabbii jedhii. Wallaahi birrii meeqa argatee jedhee na gaafate. حلو akkuma ati jette kana bakka amma nama wanni jedhurraa nama siisdii godhu baay'ata. Amma giiftii kan nuu Kanaan kennu wanti giiftii nuu kennaa miti. Ka giiftii nuun kenname ka jala kana taa'ee gubatu meeqa kamtu jira. wallaahi billaahi ni hinaafan dhugumatti nama giiftii kennutti hinaafan taap godhuun garaa isaan nyaate nama kennu san fa'a hinaafan. Akkasi argataami akkas ta'aami jedhan taap godha. Bari ka giiftii maa walii kennan kun maal akka Ilmaan ta'ani namaa oolu. maal akka ta'e hin beekne fa'aatu bara kanuma taa'etuma tiktokiin mallaqa namaa kennaa san bicha madhagaanii ebalu bara akkas ta'amti sin jedhan. Jechuun Wallaahi gaariidhaan hojjetanii argachuudhaaf yaaduudha. Anamma
As taa'ee Kanaadaa hawwaa miti. Kanaadaa dhaqu warra Kanaadaa jiruuf hinaaf osoo hin taane Kanaadaa dhaquudhaaf hawwiin kootiif dhibeen kiyya guddaan Kanaadaa dhaquudha. Silaasan tuturuudha. Namni kenna san hunda dhiisee ka Kanaadaa jiruuf hinaaf. Ababaa lamaa guutaa. Maali namni kenna marre akkasuma. Ababaa lamaa guutaa gaa'is. Mubaarakiin maaliif qaxxaataa? Maal godhee qaxxaa'e Mubaarakiin? Guys, warroos abaabota. Guys, warroos maal godhee qaxxaa'e Mubaarakiin? Abaabaa takka namni tokkochi guutaa namni biraa namni tokkochi. Taale ijoollee haadha faatee turraa amma tallee hin qabdu amma ijoolleen asusun gamaallee dhuftee naaf guutte yeroo tokko dhugaa. Abaabaan wayii. Asii yoo abaabota tokko nama guutu dhabani maal nama asii kenna achii kennaa miti maaltu jiraas? Barbaadidha ijoolleen tantee hundisiitu bara amma ijoollee as wanti natti toltuuf gama fa'aa dhufanii asiffa namaa guutan ispiich chaalenjii kana abaaboo. Dhugootti anaa bannaa ilaalla eega darbee fana darbiti kun olaal ganaa bontu eega dhumati naa darbita bannaati. Yoo haadha faatee kennanii miti rabbi jedhi naayyuun kennan eessa sii kenniti. Yaa ijoolleeti. Mee taaftaaf godhaa. Haadha faatee silaa bannaata adabee kee silaa taarikii wayii dalagaa bannaata achuu taaftaaf koppiliin sheer godhaame. Gisee namni isii bira hin jirre kana mudhii isii kutaa. Daamaa. Uffata aadaa si erga. Wanti fudhadhaa keessatti jalboksii baafadhaa. Eessaa barbaaddaa? Oh my god. Uffata aadaa eessaa Harargee illee ni qaba Arsii ni qaba. Uffata aadaa eessaa naa wayya? Uffata aadaa Baale naa wayya ma walloon naa wayya guys. Baaleef walloon keessa barbaada. Sixoota uffata aadaa si erga naan jedhee mucaan kun inni. Amma yoo baaleen filatte wallooma filadhu. Baale naa wayya ma walloon naa wayya? Moo walloo. Walloo naa wayya moo baale naa wayya? Walloo gaafa. Walloo walirraa gara. Walloo. Hara guys taaf godha unkaan takkitti mahaa qaxxabu taaf godhame ani yoo naman qaxxaane na dhukkuba wallaa takka qaxxaamu takka yoo qaxxaine amma lakkiyya keessatti yoo namni na adabe natti tola yoo ofii adabame natti tola baqa. Boorana hin danda'u laa boorana hin danda'u boorana akkasi xaxanii maratan hin danda'u boorana. Kuush lakkii garaanatti hin jabaatin lakkii yaa goota koo garaanatti hin jabaatin urga maqaa jijjiirattee garaanatti jabaatte maali garuu? Maqaa jijjiirattee garaa jabaachuun kan kummaa kan kennu maali? Lakki. Ababaa lama kutaa. Namni tokkochi. Guys warroos namni tokko warroos. Guys namni tokkochi kabraadha xayyee. Barba Yesuus minnaate abbaate. Guys abaaboo takka abaaboollee ta'uu dhabu waan takka naa darbaa namni tokko abaaboo takka. Ababaa takka guutaa baafate guys. Wallaahi billaahi. Maal darbitan bakka eega dhumete booda hin darbina dhiisa. Eega ispiich chaalenjiin isin darbe hin darbina bannaata jechuudha. Kaadhaa kana tapha itti aanuuf kaadhaa. Eega isin darbee ispiich chaalenjii eega isin darbe hin darbina. Ispiich chaalenjiin isin darbee dhiisaan darbina kaadhaa tapha itti aanuuf. Isni galee amma laal. Gisee amma an barbaadutti argadhu waan ta'eef maal isin uumaaf bu'aan qabu amma darbitan kun darbee jira ispiich chaalenjiin nurraa. Silaa kaa'attanii tapha itti aanuuf jechuudha. Isni galee. Yeruma kabu ispiich chaalenjii yoo isin darbee jedhe abaaboo dhiisaan darbina. Gisee inni isin kaa'attanii taphattaan dura gisee ispiich chaalenjiin banamuu barbaadutti hin bantan jechuudha. Haara piliis dabiliidha sadii hin baay'ata kadhuma taara kun. Taap koppling share godha okay. Jalla guys. Taap koppling share itti muddaa. Welcome qaalii namaa. Akkam jirta? Taap koppling share itti muddaa. Jirta? Jaalala nandeganaa. Maami qaxxa'ii tanumaan qaxxa'ii. Ishee naan qaxxa'u. Maal dhaabise? Ishee naan qaxxa'a. Karaa lama.
Adabbiin kanaan hin jira. Meetiree firoonni kan kee boolla seenanii. Anumaan sa'aadaa kan jedhu kun jechuudha. SCDA kan jedhu jettu kun yooma na tabsiiftan jira bar. Yooma ispiichaaleen Qoy jinaa haadha faatee gaafii si gaafadhaan iyyuu.